Daa'imni xiqqaan hamma deemicha baruu yaaluu hin dhiisu. Hoggaa sirriitti deemuu bare qofa yaaluu dhiisa. Deemicha baruuf hangamillee kufee ka'us abdii hin muru. Atis jireenya keessatti akkas ta'uu qabda. Bakka yaadda ga'uuf akka daa'ima xiqqaa amma deemicha baraa jiru ta'uu qabda. Daa'imni xiqqaan jalqaba deemuu dura ol ka'uuf hoggu takka gitaara qabata, hoggu takka wanta xiqqaa qabata, ni kufa, ni ka'a. Hamma galma yaade ga'utti hamma ol ka'ee dhaabbachuu, ol ka'ee deemuu barutti yaaluu hin dhiisu. Kufe je'ee abdii hin muru. Atis hamma galma yaadde geessuu, hamma waan barbaaddu harkattuu yaaluu fi tattaafachuu dhiisuu hin qabdu. Ammas hubadhu wantoota dandeettiidhaan xumuruu dadhabdu lakkoofsaan xumuruu qabda. Wanta namoonni biroo hoggu takkatti fixan ati tokkotti yoo fixuu hin dandeenye 2, 3, 4 hamma ati waan san fixuudhaaf siraa barbaachisu hunda gootee xumuruu qabda. Yoo wanta tokko hojjechuun kan sitti jabaatu ta'e wanta san jabaadhuutii xumuri. Yoo wanta tokko xumuruun kan siif salphatu ta'es wanta san haala salphaan hojjedhuutii xumuri. Waanuma feetee godhi waan hojjechuu barbaaddu xumuruu qabda. Hojiin sun waan si gaafatu kamuu gootee injifachuu qabda. Hamma kaayyoo ta'e dhugoomsituu yaaluu hin dhaabin.